nagaaf araarri jaalalli tolli gaarummaa guddaa biraa ta'ee dachaan dabalee hunduma keessaniif haa baay'atu hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii anis nagaa fayyaa kodha galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessan taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii nooraa baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun jaaladha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa jechuun jaaladha. Egaa baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo dheeraadhaa fi viidiyoo hojjedhee hin beeku jechuudha. Egaa chaanaala kanarratti yeroo baay'ee irratti hojjechaa ture. Yeroo xiqqoof na adabeellee ture. Haa ta'uti garuu viidiyoo irratti hojjechuullee haala mijataa hin arganne sababii isaas sababii xiqqoo maatiin ani bira jiru xiqqoo waan madaamii kodhukuuf jechuudha. Naaf hin mijanne viidiyoolee irratti hojjechaa hin jiru achumarraan dhiise. Har'a garuu walitti deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu gaafa haalli kaleessa keessa jiraatanii fi haalli amma keessa jiraatan jijjiiramu waa tokko gochuun iyyuu namatti ulfaata dhugaa dubbachuu kanaanii. Baay'ee tokko natti ulfaate jechuudha dhugaa yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf hojii kaleessa hojjettan irraa yeroo jijjiiramu baay'ee akka nama addisii biyya arabaa dhufutti isinitti ulfaata jechuudha. Sababii isaa nama fakkeenyaaf yeroo duraa madaamii kotoon dhukkubsatiin jechuudha. Wanti tokko dhugaa nan rakkisu yeroo isiniin jedhu hojii konan hojjetadha. Yeroo iraftii kona fudhadha yooni viidiyoo hojjechuullee barbaade viidiyoollee nan hojjedha jechuudha. Garuu erga sanaa asitti jechuudha hojii viidiyoo hojjechuu mitiiti. Iraftii argachuun iyyuu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Namnillee gaafachuu hin dhufaa ishiinillee waanuma argite ofii ishiitillee achitti hin barbaaddi. Akka durii kaatee na gargaaruu hin dandeessu duratti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inni ishiin nagaa jirtu. Mana nan qulqulleessee xumuree achi booddee misaa hojjetee achi kaayetaniini yooni ijoolleen hin turu ta'e kilaasii koo seenee iraftii koo fudhadha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Amma erga isheen dhukkubsattee ofiishiiyyuu achiin kaatu waan ta'eef anarraa waan hundumaa waan eegduuf ijoollee dhaallee duratti isheetu nyaataa yoo ifama ta'e uffistee waan barbaadde gootee kennitiif jechuudha. Ni qopheessee achi kaayetanii kilaasii koo galeeraaf hanga galgala sa'aatii fakkeenyaaf sa'aatii 3 yeroo isiniin jedhu akka Itoophiyaa sa'aatii 9ttis yoon kilaasii koo seene yookiin galgala sa'aatii 1:15 fa'a kilaasii koo dhabaa jechuudha. Amma garuu dhugaa dubbachuu fi daqiiqaama tokkoof iyyuu dhugaa boqonnaa namaaf hin kennu. Waaqayyo waaqni isin jaalatu mana nama dhukkubsatu cirraashuma isin hin qabin dhugaan isiniin jedha. Hamma barbaadaniyyuu hammaatanii fayyaa qabaatan hammaatanii fayyaa yoo qabaatan wayya maaliif nama dhibamaa bira jiraachuu jechuun baay'ee xiqqoo hin ulfaata. Natsaannatti isiniif hin kennu jechuudha dhugaan isiniin jedha. Otoo nyaattaniillee nyaatarraa si waamu. Otoo shintibeetiillee jirtanii shintibeetiidhaallee si waamu. Dhugaa ani nan nuuf jechuudha maaliif haalaan kaleessa keessa jiraachaa turee fi haalaan amma keessa jiraachaa jiru yeroo jijjiiramu addisii isinitti ta'a. Akka nama har'a biyya arabaa dhufee isinitti ta'a jechuudha. Nama fakkeenyaaf yeroo duraa dhugaa dubbachuu fi akka barbaadetti natsaannatii qabaadha hin jiraadha jechuudha. Amma garuu erga kun ta'eeti garuu bakka boqonnaa naaf hin kennu. Na cinnaqa bakka maaliin jedha bakka dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na jibbisiisa. Yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf ani yeroon jalqaba Beeruut irraa gara biyya kanaa dhufe jechuudha. Addisii natti ta'e maaliif jennaan biyya yeroon achi Beeruut turetti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojii hin qabu sa'aatii 24 rafuuma jechuudha. Jaarsaaf jaartii qofaa mana yeroon qulleessu torbee keessatti saalonni gizee 2 bichaa gizee 3 bichaan qulleessaa. Manni isaanii shintibeetii 2 qofa qabdu shintibeetii immoo guyyaa tokko yoo niqe guyyaa tokko immoo akkasumatti walawwalee dhiisaa koshinaallee guyyaa tokko yoo niqe guyyaa tokko akkasumatti walawwalee dhiisaa akkasittan hojjeta jechuudha. Homti tokko hin bakka hojiin hin jiru nyaata jaartiitu hojjeta. Jaarsaaf jaartii qofa waan ta'eef jechuudha. Jaartiin ofiishii nyaata hojjetti waan arginan gargaara qodaa bichaa niqa kalas kanaan alatti homaa tokko hin hojjedhu jechuudha. Asi gaafa dhufu dhugaa isiniin jedha mana kiimiin deeme jechuudha. Duddina dhukkubee bakka manni irraa jaladha. Nyaata kan hojjetu anadha.
bakka na dhukkubamoo maali dhadhee duddi koo na laafe bakka maaliif achitti isaatii diddamee furachiisaa oola waan ta'eef jechuudha. Gaafa na dhufu duddi koo dhugaa qaxii mana laafe bakka akka waan yeroon gadi jedhee daqiiqaa 10 hojjedhee yeroon turu jechuudha. Danda'ee waliin jedhu dudda koo keessa bishaantu nam'ee moo maalidhaan jedha dhugaa isiniin jedha. Maaliif waggaa lama beeruuf ture garuu gaafa na dhufu dhugaa isiniin jedha wanti hundumtuu addisii natti ta'ee akka har'a nama biyya arabaa dhufuu natti ta'ee bakka natti jijjiiramee wanti hundumtuu jechuudha. Hojii mayyuu nan wallaalee bakka asitti hojiin xiqqoo hin baay'ataa ijoollee 3 qabu abbaa manaa nama 5 jechuudha. Kana keessatti bakka wanti hundumtuu natti jijjiiramee maalan godha yeroo tan boo'eetu jira dhugaa isiniin jedha. Xiqqoo ishiin ulfaata jechuudha. Gaafa akkasii yeroo wanti hundumtuu isinitti jijjiiramu addisii akka nama har'a jireenya biyya arabaa jalqabu isinitti fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi waaqayyo waaqni nu jaalatu maatii ma dhukkubsatu biraan isin hin qabini. Ani dhugaa dubbachuu fi baay'ee siqiqa jechuudha. Nama dhukkubsatu bira hojjedha gaafa jedhanii bakka dhugaa waanuma qallaalee wayii natti fakkaata. Yeroo isiniin jedhu ani fakkeenyaaf namoonni tokko ofiin fuudhanii kunoo wantarra baatanii deemsisan sanarra kaanii fa'aa olii gadi oofuu bakka waan akkasii jira. Ani garuu kunoo waan ta'e qabattee ofii mashiitii hin deemti garuu kophaa ishee of dandeessee deemuu hin dandeessu. Otoo rafuufaa hirribaa na kaasu, osoo nyaadhuufaa nyaatarraa na kaasu bakka maqaan xiqqoo afaan isaanii keessaan bu'u bakka otuma taa'anii fa'aa dhugaa dubbachuuf ijoollee isaa guyyaa tokko mucaa isheetu guddaadha hin taa'a. Ka'ee shintibeetti na geessi jetteeni geessee ka'eetu achi booddee na waame. Achuma walii gad deemsisii mana keessaan jedheeni inni didee dhugaa isiniin jedha. Ati maal hojjetta deemsisii naan jedhedha. Nuti amma fakkeenyaaf bakka hojiin kaan dhabamee miti. Hojiin kaanis baay'eetu mas jira jechuudha. Garuummoo dirqama ilaalaa dirqama nurra jira jechuudha. Waan hundumaa gochuuf nuti jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa jirru mana isaanii keessatti dirqama guddaatu nurra jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana isaanii keessaa hin beekanii wanta jiru, wanta dhumee, wanta nyaatamu. Ankoo amma anaan deebistee na gaafatti. Har'a maal hojjennaa misaa naan jette. Har'a maal goona naan jette. Anaan gaafatti deebistee jechuudha. Guyyaa tokko na aarsanii na kilaasii kootti dhufaniitu bor maal hojjennaa misaa ani isinii beekaareen jedhanii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Alaafinati guddaatu nurra jira jechuudha unirra. Maaliif itti dhiphannee akka isaanii wanni jechuu yoo baanne iyyuu fakkeenyaaf wanti hundumtuu alaafinati mana keessaa unumarra jira jechuudha. Qulqulleessuu, nyaata hojjechuu, waan hundumaa gochuuni maallaqa baasanii fiduu bichaadha malee isaanii homaa tokko wanti isaa wanni jedhu hin jiru. Yeroo baay'ee nuti waan baay'eetti sammuu keenya cannaqna jechuudha. Waa'ee biyyaa otoo asii hojjennu isa biyyaa yaadna, isa biyyaa ta'uu jennu immoo asii yaadna. Yeroo kana sammuun keenya waan baay'eetti biizii nu ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani neetii yeroo nan irraanfadhu situ dhibamtuudha moo anatti dhibamtuudha naan jetti dhugaa. Ammas kaayee wantuma fuuldura koo jiru tokko jechuudha yaadadhee fuudhuu hin danda'u jechuudha. Inni kunis immoo sababa nuti alaafinati mana keessa jirru dhibbaan dhibbatti ofirratti fuunee jirruuf iyyuu sammuun keenya dhibbaan dhibbatti achumatti xiyyeeffata jechuudha. Akkas isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuufani waaqayyo bichaan na gargaaru malee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin jibbe jechuudha. Baay'ee tokko na salacha'e bakka akkasumatti yeroon taa'etti yaadu akkamitti nama waggaa meeqa iddoo kana tura jedhe sammuu koof cannaqa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif otoo fayyaa qabaatte dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nan cannattu jechuudha. Maaf kun ta'ee maaf akkatti qulleessitaa maaliif akkasitti qulleessituu naan hin jettu gin guyyaatti akkan tsadda'u na gaafatti jechuudha. Guyyaatti gubbaarra qulleessitee yoo ol ba'ullee hin dandeessu ta'e gubbaarra qulleessitee xumurtee sa'aatis immoo dhaabbataa sabeetti gaafa manni qulqulluu ta'ee faa sobee faa irratti ol ba'ee faa taa'ee tanii yeroo sa'aatiin sun geessu gadi dhufa yoon sa'aatii sanarraa hir'isee gadi dhufe akkamitti xumurtee jetti. Kana bichaadha malee jechuudha. Nan cannaqxu dhugaa waaqayyoof haa galatu. Waaqayyoos immoo fayyisee akka durii isheetti akka isheen jiraattu waaqayyo naa gargaaru dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaariidha. Isinillee akka amantaa keessanitti waaqayyo siif haa fayyisu naa jedhanii dhugaa dubbachuuf nama gaarii maaliif ani biyya arabaa dhufee rakkinan agarree yeroo isiniin jedhu hojii kunan hojjetadha.
Madaamin nan cannaqxu, homti tokko nan cannaqu. Keessumatti immoo jechuudha yeroon beerutti ture. Madaamiidha osoo hin taane akka haadha kootti jechuudha. Akka haadha kootti dhugaa. Akkaataan ittiin as darbillee mee viidiyoo lammaffaa irratti isinitti hima. Maatii sana biraarraa akkamittiin gara kanatti illee akka darbe jechuudha. Viidiyoo lammaffaatiin walitti deebina isinittan hima jechuudha. Maaliif madaamii koo jechuun anaaf akka haadha koo jechuudha ishiin jechuudha. Yeroo isiniin jedhu dhugaa maaliif namni isiniif ta'e jechuun haadhuma ofiidha jechuudha. Maaliif bakka bara kana keessa namni namaaf hin ta'u biyya ormaa keessatti anaaf garuu waaqayyoof haa galatu. Natti badeen beeku waaqayyo haa ulfaatu. Inni waan hundumaa chaalenjoota baay'ee keessa na dabarseera garuu yeroo tokko sakakkanallee seenaa godhe guyyaa tokko guyyaa waaqayyo biyya kootti nagaan naga ishee nan dubbadha. Inna kanadha isiniin jedha viidiyoo akkaataa kamiin gara biyya kanaatti kan dhufe isinittiin hima jechuudha dhugaa viidiyoo lammaffaadhaani. Inna akkas isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Kana subscribe, like, share, comment gochuun dagatinaa yaada qabdan commentii jalatti naaf kaa'aa jajjabeessaan isiniin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.